Tiraampiin aangoo irraa buqqisuuf duulli eegalame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga marsaa lammaffaaf gara aangootti deebi'ee utuu waggaa tokkollee hin guutin gaafiin aangoo irraa buqqisuu jedhu heddummaataa jira. Haalli amma Tiraampitti jiru Diimokiraatota qofa otoo hin taane deeggartoota isaa fi Riippaabilikaanotallee waan bitaatti gale fakkaata. Kanneen kanaan dura cichanii yaada isaa deeggaraa turan hedduun amma Diimokiraatota waliin hiriiruun isa mormuu eegalaniiru. Amma iyyanni lammiilee Ameerikaa hedduu garee mirgaaf falman paartilee siyaasaa fi kanneen biroo irraa ka'aa jiru duula Tiraamp aangoo irraa buqqisuu jedhu kana kan cimsaa jirudha. Duulli kun ammoo carraaqii haaraa walakkeessa tarmii bulchiinsa pireezidaantichaa irratti koongiresii Ameerikaa hojii irra akka oolchu gaafachaa jiru. Iyyannoo fi duulli jalqabe kun gara tarkaanfii koongiresiitti ce'uu danda'a kan jedhu garuu ammallee gaaffiidha. Haa ta'u malee Tiraamp mataan isaa yoo Riippaabilikaanonni laafan Diimokiraatonni na buqqisuuf duubattiin jedhan jechuun dubbateera. Kanaafis akeekkachiisa paartii isaanii Riippaabilikaanotaaf kennaniin filannoo walakkaa bara 2026 Riippaabilikaanonni baay'inaan injifachuun barbaachisaa ta'uu himan. Gareewwan hedduun pireezidaantichi hooggansa keessatti itti gaafatamummaa dhabuun himataa kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo mallattoo namootaa walitti qabaa jiru. Walitti qabuu isaa ibseera. Kanneen biroo akka Tiraamp buqqa'u gaafataa jiran aangootti fayyadamuun gocha seera diimokiraasii diiguu fi yakkoota biroo gochaa jiru jedhu. Ta'ullee dhiibbaan kun ammallee mormii guddaa kan qabu dhimma siyaasa walxaxaa fi rakkisaa ta'edha. Ameerikaa keessatti aangoo irraa kaafamuun adeemsa heera mootummaa keessa jira. Garuu Tiraamp akka salphaatti nama harka kennatu hin fakkaatu. Tiraamp dilbata darbe ministeera muummee Noorwee Joonas Gaahar Reesseen ammoo hedduu bira qeeqa kaaseera. Xalechaan Tiraamp waraana 8 fi sanaa ol dhaabsisuu kiyyaaf badhaasa Noobeelii nageenyaa na dhowwachuu waytan yaadu kanaan booda waa'ee nageenyaa irratti xiyyeeffannaan hojjechuuf dirqama akka hin qabneettu natti dhaga'ama jedhe. Seera pireezidaantii aangoo irraa buqqisuu eeyyamu heera mootummaa keewwata 2 keewwata xiqqaa 4 jalatti pireezidaantiin yookiin aangaan olaanaan Ameerikaa hojii isaa sirnaan hojjechuu akka hin dandeenye yoo mirkanaa'e aangoo irraa buqqifamuu jedha. Tiraamp gaafatama isaanii baachuu dhabuu isaanii ragaan yoo mirkanaa'e ni buqqifama. Pireezidaantichi yoo morme ammoo koongiresiin akka murtee dabarsu ta'a. Sagaleen seeneetii fi mana maree bakka bu'ootaan kennamu kamuu caalmaa harka 3 keessaa 2 argachuu qaba. Tiraamp bara bulchiinsa isaanii jalqaba himannii fi duulli wal fakkaatan sababa hokkora kakkaasan jedhuun irratti gaggeeffamaa ture. Tiraamp seenaa pireezidaantota Ameerikaa keessatti kan yeroo 2 aangoo irraa akka buqqifaman mana mareetiif gaafataman isaan jalqabaati. Jalqaba bara 2019tti Yuukireen waliin walitti dhufeenya qabaachuu isaaniitiin achiis bara 2021 haleellaa Majjijaa Kaapitoolii keessatti jeequmsa kakkaasan jedhamuun irratti dhiyaate. Duula amma sadarkaa qondaaltotaa fi lammiileetti eegalame kun taasifamuutti kan ce'u yoo ta'e yeroo sadaffaaf ta'a jechuudha. Seeneetiin garuu yeroo lamaan iyyuu murteessee aangoo irraa hin buqqifne. Yaadni aangoo irraa buqqisuu bara 2026 kun jabaataa dhufe. Yaadni aangoo irraa buqqisuu bara 2026 kun jaalli siyaasaa Tiraamp taasisaa jiran akka malee addunyaa raaseen booda. Amma Tiraamp biyyi waliin raaroo keessa hin galle muraasa. Dabalatee hedduun ammoo giddu seentummaa biyyoota adda addaa fi sochii biyyoota dhachuuf Tiraamp taasisaa jiru irratti mormii cimsaniiru. Qeeqa murtii imaammata alaa irraa kaasee hanga waa'ee aangoo raawwachiisummaa seeraan ala fayyadamuun mallatteessutu balaa hamaa takka Ameerikaan hin muudannetu ta'ee kanneen jedhan hedduudha. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa gariin iyyata aangoo irraa buqqisuu ka'aa jiru xiyyeeffannaa keessa galchuun qorannoo akka taasifamu gaafataa jiru. Seenaa keessatti pireezidaantonni Ameerikaa 3 mana maree bakka bu'oota uummataatiin aangoo irraa kaafaman